Ashamaa jaalatamtoota keenya qophii guyyaa har'aatiin odeeffannoo wayitaawaa qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Godinaalee Oromiyaa mara keessatti diina uummataa ta'uun nageenya kanneen booressan irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiru waan salphaa miti. Godina Kibba Shawaa Lixaatti opereeshinii nageenya mirkaneessuu qindoominaa humna waloo fi hirmaannaa hawaasaatiin gaggeeffamaa jiruun bu'aa gaariin argamuu fi haalli nageenyaa godinichaas daran fooyya'aa dhufuusaa dhagahamaa jira. Hojii nageenyaa mirkaneessuu tibbana humni waloo gaggeesseen miseensonni ABO Shanee waamicha nagaarra deddeebiin mootummaa fi uummataan taasifamee fudhachuu diduun nageenya hawaasaa booressaa turan 14 irratti tarkaanfiin kan fudhatame yoo ta'u miseensonni 13 to'atamaniiru. Dabalataanis dabballoonni miseensonni loojistikii diinaa fi seeliin ABO Shanee 234 kan to'ataman yoo ta'u miseensonni Shanee 27 ta'an karaa nagaatiin qaamolee nageenyaatti harka laachuun maddi odeeffannoo keenyaa ibseera. Meeshaaleen waraanaa kilaashii 44, SKS 2, snaayiperii 1, bireenii 1, boombii 11 fi boodatta afaan 6 akkasumas rasaasni adda addaa 1368 fi konkolaataan diinni ittiin tajaajilamaa ture tokko mootorsaayikilii 16 waliin hojii nageenyaa mirkaneessuu godinichatti tibbana gaggeeffamaa tureen to'atamee jira. Hirmaannaan uummataa haala ammarra jiruun cimuun akka irra jiraatuu fi hawaasni naannoo isaa to'achuu qabaatas. Qindoominaan hojjetamnaan qe'een keenyaa yeroo gabaabduu keessatti qulqulleessuu dandeenya. Bu'aan kun fooyya'insa qindoominaatiin kan argamedha. Egaa kabajamtoota keenya qophii har'aaf qabnu asumaan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma.